Nama jajini gaafa nama baartu si dhibaa nama na baarini gaafa jajju si dhibaa jedhani. Paartii siyaasaa taatanii biyya kana keessatti karaa nagaa dorgomtanii qabsoo itti fuftumoo mootummaatti dabalamtanii mootummaa waliin aangoo qooddatanii itti fuftuu ka jedhu sana. Tole egaa mariin amma jalqabni kuni mariin kuni kanaan duras jalqabeera. Tanzaaniyaatti maroo lama tureera. Marii Tanzaaniyaa sana itti fufisa marii Tanzaaniyaa marsaa sadaffaa jenneeti mariin kun jalqabe. Haa taatu garuu marii Tanzaaniyaa gubbaarrattis dhimmoota siyaasaa gubbaarratti waan gaafa sana haasames waan hedduutu jira. Waan sanas waan jirutu jira. Gaafa sanas dhimma waraanaa gubbaarratti keessattiyyuu waa'ee DDR fi waa'ee RRI gubbaarratti dhimmi waraanaa waan lafa taa'een jira. Akkaataa saraawwi isaanii sana gubbaarratti egaa wantoota silaatii hafee waliigalteen sun otoo hin xumuramin hafetu jira. Kanaaf bakka kanatti dhimma marii siyaasaa gubbaarratti ibsa isaa kan barbaadda yoo taate ibsa isaa yeroo biraa isin ibsa. Kanaaf ammatti dhimma marii siyaasaa yookaanis immoo marii siyaasaa gaafa isin jedhu paartii siyaasaa taatanii biyya kana keessatti karaa nagaa dorgomtanii qabsoo itti fuftumoo mootummaatti dabalamtanii mootummaa waliin aangoo qooddatanii itti fuftuu ka jedhu sana murtoon waan nu hafuutu jira waan taatee fi akka mootummaatti otoo hin ta'in akka keenyatti ofii keenya mari'annee waan nu hafuutu jira waan taatee waan sana akka xumuranneen booda miidiyaadhaaf baafnee ibsa laanna waan taatee fi har'atti waan kana sana kana jedhee miidiyaaf ibsa kennuu hin barbaadu jechuudha. Daawwannaa egaa bakkee garaagaraa daawwanne irraa dhugaadha. Haa taatu garuu daawwannaa sana keessatti xiqqoo tokko magaalaa kana gabaanessu turreerra. Ammoo daawwannaa sana keessatti dhugaadha waan hin argee sinuman qaba. Waan hin arge keessaa inni tokko yeroo hundaa dhugaa walitti himuurraa waan jiru walitti himuurraa waan hin jirre walitti himuurra filanna. Kana gaafan isiniin jedhu waan ati hojjette kana hojjette waan ati hin hojjenne hin hojjenne yoo isin jedhe waan isiifis bu'aa qabu kana. Waan ati hin hojjenne hin hojjennes yoo isin jedhe waan ati hojjettes hin hojjennes yoo isin jedhe yookaanis immoo waan ati hin hojjenne tokko hojjetteetta jedhee kana ol si fuudhus yoo taate waan ati hojjettes immoo hin hojjenne jedhee kan gad si buusus yoo taate suni aadaa dhala namaa keessa hin jiru. Waan ati hojjetteetta kana hojjetteetta garuu amma kan hojjette amma kun siyaafaa jabaadhu jalqabbiin kee gaariidha. Xumuras immoo akka kanatti hin jabaadhu jedhee namni yaada yoo sii kenne achirra dhaabbatteeti isa tokkotti seetaa jechuudha. Kanaaf agammaatti waan daawwanne waan argine keessatti warraan illee argitee akka dhuunfaatti illee warra faanaan illee waan naasee baay'eetu jira. Waan afaan naasee waan taazabee waan argee hedduutu ture. Kanaaf jalqabbii gaariirra jirtanii xumura keessattiyyuu manneenii garaagaraa keessattiyyuu kanneen akka manneen murtii akkaataa kennisa isaan agartee tajaajila uummataa kennanii waan baay'ee argee waan baay'ee kanan dinqisiifadhee jira ispeeshaalii naannoo mana murtii kanatti jechuudha. Isaanitti illee waan hin dhaane teekinooloojii markaa qabdan kana teekinooloojii hanqatee rakkoo keessa kan jiru uummata baadiyyaati uummata baadiyyaa akkuma muka qajeeltan kanatti uummata kana illee qaqqabaa kanan jedhu isaan kana faana illee guddoo haaseera waan taateef gabaabumatti egaa waan daawwanne kana xiqqoo tokko argitee nuuf waan agartee baay'ee haaraadha. Haaraa sana immoo jalqabanii Oromoon akka jedhu nama jajini gaafa nama baartu si dhibaa nama na baarini gaafa jajju si dhibaa jedhani. Jalqabee jajuuttis hin ariifadhu arrabsoottis hin ariifannu isteeppi nu hubannaa egaa hubanne booda guyyaa biraa mariisa bal'isee keessa gadi seenee waan dinqisiifadhees waan maal ta'es siif kenna marii bal'aasaa yeroo biraatti natti deebita.